السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولين كنت قال في قال إذا رجرت وقدر أتم مقاس جيسن السنين جتة الراتي بنيرو في نيجر متدورين تني خاران تنا وايد أكوبا قراتي ركوبا قرافي فرماتا إساجة متدورين كي قرلقا أكوبا بيكمو دقوب قفو سنتاني مدالك أما خينيا إيقوداف madaala qaama keenyaa eeguudhaaf akka nu gargaaru ittiin dhaga'uu qofa osoo hin taane madaala qaama keenyaa eenee ittiin deemuudhaaf nu gargaara. Gurri akkuma beekamu qaama tokko salphatti yeroo xiqqoo keessa miidhamuu danda'u. Maaliif waan dibbiin gurra isaa keessa kun haphii taateef jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee meeshaa gurguddaatiin, sagalee muuziqaa adda addaatiin guddaadhaan jechuudha. Sagalee dhokaasaatiin, dhohiinsa adda addaatiin. Irfoona yeroo dheeraa yoo fayyadamne xurumbaa konkolaataatii fi akkasumas waan kana fakkaataatiin sagalee gurguddoodhaan gurri keenya maal ta'uu danda'a? Miidhamuu danda'a gurri keenya jechuudha. Gurri keenya haala saniin miidhamuu danda'a. Kana malees bishaan yeroo daa'imni yoo gurra keenyatti bishaan izaabarra seenee gurri keenya miidhamuu danda'a. Daandii dheeraa yeroo motooraan yoo yaane qilleensi izaabarra nu seenee nu miidhuu danda'a. Motooraan yoo karaa dheeraa deemnee qilleensi izaabarra cimaa ta'e yoo gurra keenya keessa deeme nu miidhuu danda'a. Akkasumas qaballaadhaanis nu dhukkubuu danda'a. Kana malees gurri keenya egaa meeshaa adda addaatiin nu miidhamuu danda'a. Of eeggannoo cimaa gochuu qabna. Akkasumas harka keenya yoo ifooyin guurii baafachuudha jecha yoo waan hin taane muka adda addaa harkuma keenya waan akka qalama yoo ifsuyne gurri keenya miidhamuudha danda'a obboleeyyan keenya. Kanaaf fayyummaa gurra keenyaa sirriitti eeggachuu qabna. Miidhaa adda addaa ofirraa eeguudha qabna. Gurri keenya akka miidhamneef miidhaan gurra keenya irratti argamu nu dhukkuba. Gurri keenya nu dhukkubee miidhaa nurra fidu gurra keenya qofa osoo hin taane qaama biraarra miidhaa geessisuudha danda'a. Kanaaf fayyummaa qaama gurra keenyaa irra jabaannee eeguutu nurraa barbaachisaadha. Miidhaan gurra keenyaa irra dhageettii uumuu qofa osoo hin taane miidhaa adda addaa yeroo dheeraa nurra turtuu danda'a, nurra fiduudha danda'a. Kanaaf miidhaa gurguddaa kanarraa of eeguun nurraa barbaachisaadha. Kun kakkanaati inni itti aanu immoo mallattoo gurra keenya keessatti miidhaan adda addaa argamuuti. Miidhaan gurra keessa yoo argamee jiraate mallattoo argamee agarsiisa. Namarratti mallattoo akkamii mul'ata? Tokko dhukkubbiin gurra keessa yeroo ciisan akkaan namatti hammaachuudha. Gizee ciisan galgala. Dhangala'aan gurra keessaa malaan argamuudha. Gurri keenya dhageettii irraa jeeqamuudha. Dhageettii dadhabu. Miirri dhageettii namaa jeeqamu yookaan hirrachuudha. Mataa dhukkubbiidha. Lafti namaan maruu. Madaala keenya eeggachuu dadhabuudha. Waceen jirree sagalee wacaanuu dhaga'amuudha. Mallattooleen gurri keenya miidhamuu nu agarsiisu akkanaati. Eega mallattooleen saalee akkana taate furmaanni isaa hoo maali haa laallu? Furmaanni isaa maali? Furmaata tokkoffaa yeroo tokkoffaarra maal godhu qaba? Jalqaba irratti carqii hoowwaa fayyadamuu qaba. Carqii hoowwaadha waan akka fooxaa jechuun haaphii fayyadamnee gurra keenya qulqulleessu. Akkamitti qulqulleessina? Akka itti qulqulleessuun nu barbaachisu carqii qulqulluu fuunee bishaan soogiddaa keessa xiqqishoo keenyee san booda fooxaa saniin gurra keenya keessa eega bishaan san keessaa baasnee booda qulqulleessuudha qabna. Huccuu sana immoo tajiidha qabdu san jiidha bishaan qabu osoo hin taane xiqqishuma keenya keessa cimfine daqiiqa 2 hanga daqiiqa 5 gurra keessa keenya ofirraa qulqulleessuutu nurra dirqama.
gurra keenya firraa qulqulleessu gurra malaa qabu jechuudha. Inni biraa zayita ejersaa. Yoo zayita ejersaa dhabne zayituun. Yoo zayituun dhabne zayita abasuuddaa. Zayita ejersaa coba tokko ni fuuna. Zayita abasuuddaa immoo coba lama ni fuuna. Maanka tokkorra waliin inni gurra nu dhukkubsanii coba sanitti buufna duuba. Coba sanitti buufnee booda daqiiqa 10 gurra sanirra garagalleechisu. Daqiiqa 10 waan kana hangam takka fayyadamna jennee guyyaa 5 fayyadamna haalaan bu'aa qaba. Inni biraa immoo hafuura baargamooti. Hafuura baargamoo funfachuu yookaan ammoo akka argeetti barsaafii seenuu jechuudha. Barsaafii funfachuu. Isa immoo bishaan isa fuudhaniiti baalasaa saanaa ho'aa tokko keessa baalasaa guuranii baalasaa walitti qabanii irraa walitti qabanii cuunfanii baargamoo san jechuudha. Bishaan ho'aa fuutee saanaa tokko keessa saanaa bal'aa lafa keessa bishaan ho'aa waa xiqqootti neeyita isii cafeeyxee cuunfaasaa waa xiqqootti buufta. Ichi booda maanga tokko fuutee gurra san zayita cuunfaa baargamoo san cuunfaa baala barsaafii san fuuteeti maanka coba takka cufa akka waan abasuuddaatiin nama buusanii san takka itti dabalta. Ichi booda mataan ni cuqqaallatta. Hurkaa bishaan sanii suuxan daqiiqa 10 funfachuu yookaan ulachuudha qabdaa jira. Kan akkasii fayyadamuudha qabdaa. Booda bi'iznillah hayyama rabbiitiin shifaa'adha. Arraaf waa'ee gurraa mata duree 3 dubbanneeti mata duree irraa nu hafte baruu walitti deebina. Bikirraa isinii dabarsaa jiru kililuka giddu galeessa rufeeydaa yaalaa addaa fi saayinsii hin kannina lakkoofsa piroofaayilaa keenya jala argachuu ni dandeessanii. yuutuubii keenya laayik sheer sabskiraayib godhaa. tiktook keenyallee akkasuma godhaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna. Jajjabaadhaa hanga mata duree biraatiin walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.